warri bultii keessa ganamtan jaalalaa keessa kaadamtan maaliin miidhuu dandeetta nama sana inni takka qotee si awwaalame 2-3 gootee qottee awwaaluu barbaadda taanaan dalagi bakka kaleessa inni itti sidhiisee deeme sanitti hin argame as baatee jechuudha kuudii chaappistiinkii laaqattee viidiyoo raawwuu osoo hin taane dhokattee jireenya kan kee ofirraa jijjiiruudha akkan daraan gaabbee jireenya kiyya ka duraa san bar sababa kanaaf dhabe dura addaan ba'uu keessirraa haasanii jechuudha har'a dammoo jijjiiramtii argamuu kan keessirraa akka haasanitti waggoota si fudhachuu danda'a yeroo dheeraa si fudhachuu danda'a garuu kana keessatti kan si barbaachisu obsaa fi sabrii yoo godhatte qofaadha namaaf yoo gurra kennuu baatte jireenya mataa kan kee bichaa yoo hordofteedha sisteema sammuu kan keetii yoo fayyadamteedha sisteema sammuu kan keetii namaan mariin godhin sammuu kan kee wajjin mari'adhu jireenya namaa laaltee hinaafin suutantee fi onnee tantee akka sii qulqulleessu rabbi ibsiyyuu dabu'aa jechuudha. Viidiyoon kun shamara hedduuf barumsa guddaa ta'a. Keessattuu warroota dhiirri kuffisee boochisuuf. Baay'een isaanii dhiiran kufaniiti miidiyaa kana gubbaa irratti kan bo'anii jechuudha. Maaliif jennaan isaan bo'uu kan hin qabne kan dhiira boochisuu qaban garagaranii immoo jireenyi fursaa dhufeetti shamarran boochi jechuudha. Innaa shamarran keenya bultii ijaarrattanii biyyaa baatan akkasumas jaalallee qabdanii biyya ormaa jirtanii. Biyya ormaa kana keessatti maallaqa keechan abbaa manaa keechan irratti yookaan jaalallee keechan irratti ergitanii inni maallaqa san nyaatee isin kaadee isin boochisa. Baay'een keechan imimmaan miti dhiiga boochanii kan immoo sababa jaalallee yookaan sababa abbaa manaatiin lubbuu ofiitis dhabdan hedduu keechantu jira. Maaliif lubbuu waaqni uume waaquma baasa. Namaa jettanii lubbuu keechan baasuu hin qabdan wanni isin beekuu qabdan. Innaa viidiyoo kana keessatti wanti isin hubachuu qabdanii maallaqni ni dhufanii bada. Kaleellee isinumatu dhiira sanitti erge. Inni immoo isinirraa nyaate isin kaade. Isaa miti kan maallaqa san hojjetee fide. Sinti hojjetee fideetoo irratti erge. Inni maallaqa keechan nyaate malee akkamitti akka hojjeteetu maallaqa galfatu kan jireenya uffatu hin beeku. Maallaqni sun waan dhumutti fakkaatu. Maallaqa san gubbaa taa'ee bashannana. Isin immoo kaleechallee ofitti amantummaadhaan waan hojjettaniif har'allee ofitti amantummaadhaan hojjettanii maallaqa san iddootti deebisuu ni dandeechu. Kanaafuu jechuudha. Jireenyi tokko yoo isin kuffise kan lammataa immoo itti jabaachuun dirqama isin barbaachisa. Maaliif yoo jettanii namni tokko waa baay'ee barata. Ani amma waa baay'een baradhe. Akkamitti waa baay'ee baratte naan jechuun keechan hin oolu. Yeroo darbe tokkoon namaafan maallaqa liqeesse. Namni kun yeroo akkanaa maallaqa kana siifan deebisa naan jedhee dhugaa irratti fakkeechee kan nama beektan namatti dhiyaattan immoo inni liqeessitu ni kennitu jechuudha. Innaa maallaqa kana ol kaasee tanan ergeefi jechuudha. Guyyaan maallaqa itti barbaadu san nama san maallaqa yeroon gaafadhu maallaqa san deebisaniitti sababa guuranii sababa xaxaniitti maallaqa sana dhoggatan. Garuu ani maallaqa dhabuutti gizee saniif yeroodhaaf baay'een gadde. Garuu barumsa guddaan irraa argadhe. Akkan garaa jabaadhuun ta'e. Akkan ofitti amanuun ta'e. Lammata maallaqa kootis akka namaan liqeechine akkasumas immoo waa takka akka namaa garaan laafnin irraa baradhe. Bagal liqeessan jedhee ergasii maaliif jennaan gara jabummaan baradhe. Bagal liqeesse bagan dhabeen jedhe gara jabummaa lammata deebi'ee waan akkasiisan akkan hojjenne lammata deebi'ee waan akkasiisan akka hin raawwannen barumsa irraa argadhe jechuudha. Kana isiniin jechuun kiyya shamarran keenya baay'een kennuu malee fudhachuu hin beeknu. Hin kennina. Kenninee kaanee kaaddamna. Yeroo kaaddamnu sanii ni boonya. Boo'u miti. Kennitanii gaafa dhabdan barumsa guddaa irraa argattu. Isin immoo gad jettanii hojjettanii dachaa dirriba waan san akka deebistan gootu jechuudha. Anillee akkasuma godhee tanan ergan waan san dhabee gadi jedhee hojjedhee garuu dachaa dirriba maallaqa sanii tan argadhe jechuudha. Waan annan hojjetadha waan annan godhadha jedhee hin eennen godhe jechuudha. Sababa maaliitiif sababa maallaqa xiqqoo dhabeefan waa guddaa hojjedhe jechuudha. Kuni barumsa guddaa namaaf ta'a jechuudha obboloota koo. Kanaaf jechuudha yoo miidhamtan namni tokko yoo jireenya keechan seenee yoo fira keechan fakkaatee isinitti dhiyaate waan wayii gootanii fi deebi'ee isin kaade isin nama san gubbaa aantanii akka argamtan jabaachuu qabdu malee kuftanii jalatti boo'uu hin qabdanii jechuudha. Hiriyyaa yookaan abbaa manaa qabattaniit innis maallaqa irratti ergitanii isin jireenya fooyyeffannattanii irratti yeroo ergitanii inni achitti maallaqa san guuree yookaan sin kaadu ta'e
isin immoo isa caaltanii argamuuf immoo jabaachuu qabdu. Shamarran keenya waa tokko beekuu qabdu dirqama jechuudha. Biyya Arabaa dhuftanii abbaa manaallee yoo qabaattan mindaa waggaa 2 ol abbaa manaa keessan irratti erguu hin qabdan. Waan fedhe haa ta'u waan fedhe sinii jedhu jechuudha. Maallaqa irratti hin ergine yoo sin jedhe sinaa dhiisu jechuudha. Isinis dhiira malee naftani guuteera kan sin fuudhu. Keessattuu warri ilmoo qabdanii dhugaan sinitti himan yoo hojii ta'e qixxee hojjechuudha malee inni taa'ee isin hojjettanii ilmoo keessan guddisuu mana ijaaruu waa hunda gochuu hin qabdani jechuudha. Jireenyi walqixxeedha. Walqixa yoo ta'e walqixxee hojjechuu yookaan immoo dhiisuudha malee sin kophaa keessan biyya ormaatitti garbummaa galtanii dhiiga keessan tuftanii dhiira tokko jiraachisuu hin dandeechanii jechuudha. Dhiirri dhiira akka dhiirummaa isaatitti hojjetee kan dubartii jiraachisuu danda'uudha waan ta'eef. Kanaaf jechuudha dhiirri homtuu irra hin ga'u. Wanni beekuu qabda. Dhiira wanni takka irra ga'uu hin danda'u. Akka dubartii hin da'u, daa'umsa irratti hin miidhamu, akka dubartii waa hedduu dhiigni isaa hin dhangala'u jechuudha. Dhiirri akka dhalatetti nagaa isaatiin fayyaa isaa guutuu ta'ee jiraata. Garuu dubartiin har'a biyya ormaatitti gubannee hojjenne gaafa asii galte immoo ni deecha. Gaafa deechu san dhiigni kee gadi nama hin lola'a. Gaafa sanis immoo miidhamta. Biyya ormaa kanattis hojjettee too gaafa maallaqa sin argan asii galtee gaafa akkas taate waa meeqan miidhamtu jechuudha. Kanaaf dhiiraa iddoo kennitanii yeroo keessan irratti ofirratti hin taphatina. Yeroo takka wanti isin beekuu qabdan ijoollee baay'een waggaa 2 ol waggaa 3 waggaa 4 keessattuu ijoolleen ollaadhaan jaalattanii haga waggaa 7 dhiirarratti maallaqa ergitan maal akka yaaddan bichaan beeku jechuudha. Hagas warra sin dhale maatii sin dhale haadha sin dhalte irratti doo ergitanii haa isaan nyaatanii toofixanii jechuudha. Kanaaf yoo takka kuftan bakka sanii ka'uuf yaalaa. Deebitanii dukkana keessa teechanii mindaa waggaa 3 waggaa 4 dhiiraa irratti hin ergina. Aguma feeta yoo dogongortan waggaa 1 ol waggaa 2 ol dogongoruu hin qabdanis niin jedha akka obboleettii tokkootitti. Kanaadha warra biyyaatitti ta'ee warra abbaa manaa ta'ee jaalallee ta'ee mindaa waggaa 2 ol nyaachisuu yookaan agarsiisuu hin qabdaniin jedhaan akka wallaalummaa kiyyaatti kuni. Kanaafuu isin immoo nama ta'uuf yoo nan tokko isin kuffise isin immoo sagalee keessan uffattanii miidiyaa gubbaatti akkana na godhe jettanii suuraa nama sanii maxxansitanii boo'uu yookaan kaan ta'u irratti sirbuu irratti kaan ta'u osoo hin taane hojjettanii waggaa inni isin kuffisanitti waggaa sanitti nama biraa taatanii nama sanitti mul'achuu qabdu malee miidiyaa kanarraa boocanii furmaata tokkollee hin argattanii namumatu isinitti kolfaa namumatu akkana godhee gate isiniin jedhaa namumatu miidiyaarra olii gadi isin deema malee bu'aa tokko hin argattanii jechuudha. Kanaafuu ofitti amantummaa qabaadhaa. Shamarran teenya biyya Arabaa mana ormaa teechanii yeroo hunda dogongora irratti dogongora hin hojjetinaa isiniin jedhaan akka kootitti yeroo tokko yoo dogongortan irraa baradhaa barumsa irraa argadhaa kaleecha akkas ta'een kufe har'a iddoo sanitti deebi'uu hin qabu dogongora kaleecha dogongore san har'allee irra deebi'ee dogongoruu hin qabu jedhaati yeroo hundumaa waan kana sammuu keessan keessatti yaadaa malee dogongora irratti dogongora hojjettanii dogongora deddeebitanii hojjetinaa isiniin jechuu jaaladha obboloota koo deddeebitanii miidiyaa gubbaa irratti illee dhuftanii hin boo'inaa isiniin jedha dhugaa rabbii jechuudha ijoollee hedduu takkafa mindaa waggaa 7 jaalallee onlaayiniidha feesbuukidhaan barte jaalalleedha jedhani akka miidiyaa kanarratti deeme inna mindaa waggaa 7 munuu harkaa nyaate inni biyya kam akka ta'e hin beektu ganda isaatu hin beektu bar feesbuukidhaan beekti suuraa isaa beekti maatii isaa hin beektu jechuudha inna mindaa waggaa 7 irraa dhugee qanii kan nan dhufa jennan wadeechatti si beeka jedhee bulookkii ishii godhee inni jireenya bultii qaba irraa gore jechuudha. Kanaafuu onlaayinii irra taa'ee kan sin janajjanu keessattuu baay'een isaanii warra bultii qabu suuraa isaanii durii kan gizee ijoollummaa fa'aa isinitti erge kan warra bultii qabu kana godhaa jira. Sirriitti of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun asumarraa naffeerraa kooti. Viidiyoo koo asumarraa nan goolabaa turtiin hojiin gootaniif galatoomaa. Baay'ee.